Sakkamoltan oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti hima Shamsu Bashiri. Dureewwan amantii Ortodoksii Tigraay jila abbootii amantii Paatriyaarkiin Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaasiin durfamu guyyaa kaleessa Maqalee galee waliin wal arganii dubbachuu diduun dhagaamee jira. Jilli abbootii amantichaa kaleessa gara magaalaa guddoo naannichaa Maqaleetti kan imale miidhaa yeroo waraana mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti naannichatti dhaqqabeef deeggarsa taasisuuf akkasumas abbootii amantaa naannichaa waliin mari'achuuf ture. Abbootiin amantii naannoo Tigraay yeroo waraanaatti Sinoodosiin jiddu galaa nu waliin hin dhaabbanne jechuudhaan komachuudhaan addatti mana lubummaa waliigalaa Manbara Salaam jedhamu hundeessuun isaanii ni yaadatama. Jilli abbootii amantii Abuna Maatiyaasiin durfame wayita naannichaa dhaqqabetti qondaaltota olaanoo naannichaatiin simannaan kan taasifame hoggaa ta'u haa ta'u malee abbootiin amantaa Bataskaana Ortodoksii Tigraay osoo hin argamin hafaniiti jiran. Jilli Paatriyaarkii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaasiin durfamu kunis deeggarsa birii miliyoona 20 kanneen sababa waraanaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaaniif oolu pirezidaantii naannichaa yeroo kan ta'an obbo Geetaachoo Raddatti kananiiti jiran. Abuna Maatiyaas abbootiin amantaa naannichaa isaanii fi jila isaanii wajjin wal arguu mari'achuu diduu isaanii ilaalchisuun haalli Tigraay mudatee ture hunda keenyaa addunyaa irratti mudatee jennee of gaafataa turre jedhan. Wanni mudatee ture baay'ee cimaa ture haala sanarraa Sinoodosiinis yaa'ii isaa dhiyeenyaatiin dhiifama gaafatee jira. Garuu nagaa barbaachaa fi nageenyaaf jecha wal arganii waliin mari'achuun gaarii ture jedhan Abuna Maatiyaas. Torban dabre ammoo Sinoodosii waraana Tigraay keessatti mudateef abbootii amantaa fi uummata naannichaa bira dhaabbachuu hafuusaatti dhiifama gaafatee ture. Abbootiin miseensi abbootii amantaa naannichaa tokko dhiifama jechuun waan gaarii ta'e garuu badii dhaqqabeef kan walgituu miti jechuun isaanii ni yaadatama. Abuna Maatiyaas itti dabaluunis nutis ergaa akkas ta'ee deemnee mari'achuun gaariidha jennee gamana dhufne. Kan ta'e ta'us waliin mari'achuu waan hamaa hin turre namni yaada isaa ibsachuufis ta'e waliigaluu yookiin waliigaluu diduuf wal arganii waliin mari'achuu waan hamaa hin turre jechuun abbootii amantaa naannichaa hafuu isaanii ibsan. Pirezidaantiin naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ammoo gama isaaniitiin haasawaa sirnicha irratti taasisaniin deeggarsichi ture kan taasifame ta'ullee yaalicha haala gaariin akka ilaalan ibsanii bulchiinsi isaanii dhimma amantii jidduu akka hin seenne ibsanii jiran. Akkasumas haaloo fi waldhabdee uummattoota jidduu jiru mariidhaan akka furamuuf yaaliin Sinoodosiin eegalee barbaachisaadha jechuu isaanii miidiyaan Ortodoksii Itoophiyaa gabaasee jira. Kana malees obbo Geetaachoo Raddaa Bataskaanattiin tibba waraanaatti warra buqqisaa turan maddii dhaabbattee jirti komiin jiru jiraachuu ibsuudhaan komichi kan uummataa waan ta'eef rakkinicha irratti walamanuu fi waliigaluun barbaachisaadha jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuuzitti haleellaa raawwateen yoo xiqqaate namoonni 18 ajjeefamuun dhagame. Naannoo Beenishaangul Gumuuz godina Matakkal magaalaa Gilgal Balasitti haleellaa hidhattootaan raawwatameen namoonni nagaa ajjeefamuu fi miidhaan qaamaa dhaqqabu maddeen gabaasanii jiran. Akka maddeen jedhanitti haleellaa jimaata adoolessa 7 bara 2023 raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 18 ajjeefamanii kaan miidhamaniiti jiran. Paartiin Dimokiraataa Booroo naannicha keessa soso'uu ibsa baaseen haleellaa hidhattoonni sochii Dimokiraataa uummattoota Gumuuz hidhannoo isaanii hin hiikkatin gaafa adoolessa 7 bara 2023tti magaalaa Gilgal Balasitti raawwataniin namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu fi hedduu miidhaan irra gahuu mirkaneessee jira. Paartichi gochaan raawwatame haala kamiinuu kan fudhatama hin qabnee fi gochaa suukanneessaa ta'uu ibsuun balaaleffatee jira. Qaamoleen ajjechaa kana raawwatan hatattamaan seeratti akka dhiyaataniif paartichi gaafatee jira. Akka gabaasaaleen baan ibsanitti haleellaa raawwatameen namoonni 18 ajjeefamuu fi kan 16 ammoo miidhaan irra gahuun hospitaala seenuutu gabaafame. Haleellaa guyyaa jimaataa raawwatame kana wal qabatee jiraattonni naannichaa loon isaanii oofachuun gara bakka Paawwee jedhamutti godaanaa jiraachuu fi magaalicha keessa sochiin geejjibaa fi kanneen biraas dhaabbachuun gabaafamee jira. Hidhattoonni kanneenis konkolaataa Chaaginirraa gara Paawwii malaa ture dhaabsisuun imaltoota irratti dhukaasuu fi boombii itti darbachuun haleellaa raawwachuu isaanii kan gabaasan maddeen haleellaa yoo xiqqaate namoonni 18 ajjeefamuu fi 16 ammoo miidhaan irra dhaqqabuu ibsan. Itti dabaluunis halkan dilbataa gara wixatatti bari'u dhukaasni dhagaamaa kan ture hoggaa ta'u haleellaa wal fakkaataa mudachuu waan maluuf lubbuu keenyaaf sodaannee jira jechuun jiraattonni naannichaa yaaddoodhaan naannicha gadhiisanii ba'aa jiraachuutu gabaafame. Garee hidhattootaa kunis kanaan dura naannoo Matakkalitti haleellaawwanii fi buttaa raawwachuun himatamaati ture. Gareen kunis uummata Gumuuz bilisa baafna jechuun hidhatee naannicha keessa socho'aa jiraachuutu himama. Paartiin Dimokiraataa Booroo gama isaatiin haaluma waliigaltee mootummaan naannichaa taasiseen humnootiin hidhattootaa hidhannoo isaanii hiikkachuun leenjii haaromsaa erga fudhatanii booda gara hawaasaatti haa makaman jaamullee kan mul'ataa jiru garuu kana hin agarsiisuu jee ibsa baaseen. Hidhattoonni osoo hidhannoo isaanii hin hiikkatin sochiin isaan hawaasa keessatti taasisan keessattuu sochiin isaan gahee humnoota nagaa bakka bu'uun taasisan hatattamaan dhaabsifame hidhannoo akka hiikkataniif kana dura akeekkachiinsaa paartichi kaaseeti jira.
Dooniin godaantota feetee gara Ispeen osoo imalanii achi buuteen dhabame keessaa namoonni 86 argamuun dhagahame. Eeduun har'a galaana Ispeen godaantota bidiruu isaanii wajjin achi buuteen dhabame 86 argachuu isaa ibsee jira. Bidiruun odola Kaaneerirraa gara kibba lixaatiin kiiloomeetira 130 fagaattee argamte tunis namoota Afrikaa Saharaa gadii kan feetee turte ta'uun beekamee jira. Bidiruuwwan lama kan namoota muraasa hin jaamne qabatan ammallee achi buuteen isaanii hin beekamne. Bidiruun namoota 200 feetee Senegaal irraa waxabajii 27 ture gara odola Kaaneeritti imalaa kan jalqabde. Kanneen amma baraaraman keessaa 80 dhiirota ta'an 6 ammoo dubartoota ta'uunis beekamee jira. Kanneen bidiruun feetee turte hundi baraaramuu isaaniif garuu wanni beekame takka illee hanga ammaatti hin jiru. Odiin kun dooniin godaantota humnaa olii baattee galaana Meeditiraaniyaanii naannoo qarqara galaana Girikitti dhidhimuun torbaanota booda dhagahame. Balaa galaana Meeditiraaniyaanii irratti dhaqqabeen namoonni 78 liqeeffamuu fi kanneen 500 ta'an immoo achi buuteen isaanii akka hin baramne dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasuun isaanii yaadatama. Bara dabree godaantonni 556 ta'an odolawwan Ispeen ga'uuf osoo yaalanii duudhaan UN'tti dhaabbanni dhimma godaantota IOM gabaaseeti ture. Akka IOM jawutti lakkoofsi godaantota lixa Afrikaa irraa ka'anii baratamaa kan hin taanee fi dooniin achii ka'ee balaan irra gahuunis haalaan kan gabaafamu miti. Yeroo baay'ee godaantonni Morookoo, Maalii, Senegaal, Ivory Coast yookaan biyyoota Afrikaa Saharaa gadii kan ka'anidha jee. Akka IOM ministeera biyya keessaa Ispeen wabeeffachuun ibsetti namoonni 15,682 ta'an bara 2022 odola Kaaneerii ga'anii jiran lakkoofsi kun kan bara 2021 irraa harka 30 dhirsee jira jedhame. Lakkoofsi godaantota karaa kana fayyadaman waggaa irraa waggaatti hir'isaa deemus bara 2020 irraa qabee godaantonni lakkoofsa guddaa qaban ammallee karuma kanarra deemanii jee IOM. Igaad humnoonni Suudaan haal duree tokko malee waraana akka dhaaban gaafatee jira. Humnoonni Suudaan wal waraansarra jiran lamaan waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessuun waraana akka dhaaban mootummaa misoomaaf gamtoomanii Afrikaa Igaad marii Finfinneetti kaleessa taa'amee booda ibsa baaseen gaafatee jira. Igaad humna isaa gara Suudaan seenee nageenya lammiilee nagaa akka tiisuu yaanii dhiyaachuu gabaasonni mul'isaniiti jiran. Humni eeggataa Afrikaa gara Suudaan seenuun akka tasgabbeessuu fi dhiyeessii garaagaraa namooma akka mijeessuuf waliigaltee ragaamuu isaa gabaasichi addeessee jira. Humnoonni Suudaan walgahii kaleessa irratti hirmaachuu dhabuu isaaniitiin gadduu Igaad ibsa baaseen ibsee jira. Oduu gama biraatiin gabaasni raadiyoon Dibaangaa tamsaasee muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad jila humnoota siyaasaa siivilii Suudaan erga wajjin torbaan dabre keessaa simatanii marii taasisuu beeksisee jira. Jilli kun bakka bu'oota Suudaan Finfinneetti argaman dhaabbilee Afrikaa fi idil addunyaa biroo wajjin mari'atanii jee. Mariin taasisanis waraanni Suudaan dhaabbachuu akka qabu waliigaltee irra ga'uu ibsee jira. Gaagama Suudaanitti mudate mariidhaan furuuf Igaad guyyaa kaleessaa Finfinneetti mari'achuu kan jalqabe hoggaa ta'u maricha kan geggeesse pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutee hogguu ta'u humnoonni Suudaan ammoo marii Keeniyaan geggeessitu hin fudhannu jedhaniiti jiran. Itti aanaa ergamaa Ameerikaa dhimmoota Afrikaa Moolii Fiim walgahii kaleessa irratti hirmaachuun ibsamee ture. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii kan affeeramee ture ta'us maricha irratti osoo hin hirmaatin hafee jira. Turkiin Suudiin miseensa neetoo akka hin taane erga mormaa turtee booda ammoo deeggarsa kennuun isii dhagahamee jira. Pirezidaantiin Turkii Rasiib Xiyyab Erdogan Suudiin miseensa naatoo akka taatu deeggaruu barreessaa olaanaa dhaabbatichaa Jeens Stoltenberg himanii jiran. Erdogan Suudiin dhaabbata walta'iinsa waraana kaaba Atlaantikii akka taatu paarlaamaa biyyattiitti dhiyeessanii akka raggaasifamu carraaqaa jiraachuus dubbatan. Dhimma kana irratti ministeerri muummee Suudiin Ulf Kristinsson baay'ee gammadee Suudiiniif guyyaa guddaadha jedhan. Suudiin miseensa neetoo ta'uuf iyyata kan galfattee akkuma Raashiyaa Yukureen weerartee ture. Haa ta'u garuu Suudiin akka miseensa neetoo taatu Turkiin hin barbaaddu ture. Biyyi tokko miseensa neetoo ta'uuf miseensonni hundi irratti waliigaluu qabu jedhame. Suudiin hidhattoota warra Kurdii deeggarti jechuun ture Turkiin kan mormaa turte. Kanaafis miseensa neetoo ta'u hidhattoota kana dabarsitee kennuu qabdi jechuun ulaagaa dhiyeessiteeti turte. Dhimma kana irratti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gammachuu isaanii ibsatanii jiran. Muummeen ministeera British Riishi Suunaak Suudiin dhaabbaticha seenuun hunda keenya nageenya keenya eegsise jechuun ibsan. Barreessaa olaanaa neetoo dhimma kana kan ifa godhan gaafa wiixataa hooggantoota Turkii Suudii waliin erga marii gaggeessan booda ture. Dureen neetoo murtii Turkii kana tarkaanfii seena qabeessa jechuunis ibsanii jiran. Ammoo guyyaa Suudiin dhaabbata walta'iinsa waraana kaaba Atlaantikii yoom akka taatu ibsuun rakkisaa ta'uudhaa simanii jiran. Sababni isaas dhimmichi paarlaamaa Turkii irratti kan hundaa'u waan ta'eef jechuun ibsan. Suudiinii fi ollaan isii Fiinlaand waggaa dheeraaf yeroo waraana garee tokkotti maxxanuu dhabuun seenaa qabu. Erga Raashiyaan Yukureen weerartee booda garuu baatii caamsaa waggaa dabree dhaabbata neetoo seenuuf gaafataniif Fiinlaand immoo eebila darbee miseensa neetoo taateet jirti. Akka qondaalee neetootti Turkii fi Suudiin dhimma yaaddoo nageenyaa Turkii irratti mari'atanii furmaata kaa'aniiti jiran. Sababa kanaan Suudiin heera isii fooyyessitee opereeshinii farra shororkeessummaa gootuu irratti PKK kan Turkiin itti himattu itti dabaltii jedhame.
Akkasumas meeshaalee waraanaa garaagaraa Turkii alerguuf waliigalteetti jirti. Yeroo ammaa miseensummaa Swiidin kan raggaasisuu qaban Turkii fi Hangaariidha jedhame. Hangaariin gama isiitiin Turkii yaada hojii jirtee rakkoo gama isiitiin akka hin jirre ibsite. Kana dura garuu Swiidin miseensa neetoo ta'uuf gamtaan Awurooppaa Turkii miseensa gochuuf marii jalqabuu qaba jechuun ibsitee turte. Hoogganaan neetoo Swiidin neetootti yoo makamte nageenya miseensota gamtichaa eeguuf bu'aa guddaa akka qabu ibsuun isaanii ni yaadatama.